Magaalaa Finfinneetti hojii xiyyeeffannaadhaan hojjetamu keessaa tokko jiraattonni magaalichaa tajaajila yaala fayyaa qulqullina qabuu fi saffisaa ta'e akka argataniifidha. Yeroo ammaa kana hospitaala Eekaa Kotobeettan argama. Hospitaalli kun kenna tajaajila yaala fayyaa akkamiin kennaa jira kan jedhu keessa gallee kan si daawwachiifnu ta'a. Nu wajjin tura. Karaa deemnu mucaan kun irratti dhukkubfatteennan emergency dhaanii akka tasaa Finfinnee hospitaala kana galchine emergency keessatti yaalamaa turte dhibee isheetii ciistee yaalamuu qabdi jedhame amma kutaa ciisichaatti dabarsanii as keessatti yaaliinsaa gaarii deddeebi'anii doktorooti sirriitti tajaajila barbaadamu kennanii mucaan keenya amma haala gaariirra jijjiirama gaariirra jirti. Diishii mana koo sirreessuu jedhanii yeroon sirreessee gaddeebi'u masaalaan naan cabeen gadi kufee tajaajila asitti kennamaa ture kana dura waan beekuuf asitti maatiin biraallee yaalamee ture sadarkaa kana caala namoonni midhaman baay'ee kabaja guddaadhaan kan keessummeessan na baay'ee namatti tola tajaajilli isaanii. Faazeeri jedhanii akka ijoollee tiyyaana ilaalanii ammallee lammaffaa dhufee yeroo tokkollee dhufee guyyaa tokko rafee bulee deemu. Isa dhugaa dubbachuuf an baay'ee akka manaa kootii na ilaalanii. Hospitaalli Eekaa Kotobee kun egaa ogeessota ogummaa garagaraan leenji'an hedduu of keessaa qaba. Ogeessonni kunneenis egaa sa'aatii 24/7 meeshaalee teekinooloojiitiin deeggaramuudhaan jiraattonni dhukkubsatanii gara hospitaala kanaa yeroo dhufan tajaajila si'ataa kennaa jiraachuu AMN Plus itti himaniiru. Hospitaalli Eekaa Kotobee tajaajila isaa keessaa harki muraasni isaa ogummaa sammuutiin yookiin immoo dhukkuba sammuutiin warra miidhaman kana gargaaruu irratti waan hundaa'uuf saayikaatirii emerjensii yookiin balaa tasaa sammuutii kaasee hanga ciisanii wallaanamanitti fudhatama jechuudha. Kan akka gudeeddaa daa'immanis yoo ta'e nama jabaas nama xiqqaas yoo ta'e wantoonni sun jalqabaaf kutaa kana dhufu. Kutaan kun tajaajilli inni kennu sa'aatii 24dha. Torbee keessatti immoo guyyaa 7 jechuudha. Guyyaan cufamu hin jiru. Halkanis guyyaas tajaajila kennina jechuudha as keessatti. Maaliifii namni rakkoon irra geessu sa'aatiin inni dhufu waan hin beekamneef yeroo kamiyyuu banaadha. Tajaajila guutuu kennaa jirra. Tajaajila hatattamaa asitti dhuftanii argachuu dandeessu yeroo hundaa. Sa'aatii 24 staafiin dubbiftaa available jiru. Dhibee baqaqsee yaalu tiraawumaa akkasumas gosa biraatiin buusanii tajaajila kennaa jirra. Hojii gaggeessaa olaanaan hospitaala Eekaa Kotobee Dr. Magarsaa Alamuu gama isaaniitiin hospitaalichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2009 hojii kan eegale ta'uu yaadachiisanii yeroo ammaa kana yaala dhibee sammuu dabalatee tajaajila hunda galeessaa iddoo tokkotti kennaa jiraachuu dubbatan. Rakkoo hospitaala Maanuweel mudataa ture furuudhaaf jecha kan gara hojiitti seename kunis maalinni namoonni dhibee sammuu godhatanii yaalaaf hospitaala Maanuweel seenanii turan rakkoo biraa otoo achi jiran rakkoo biraa yoo isaan mudate fakkeenyaaf kan yaala baqaqsanii yaaluu yoo isaan barbaachise dhibee tasaa yoo isaan mudate haadholiin da'umsi yoo isaan mudate tajaajila kana hospitaala sanatti kennuun rakkisaa waan ta'eef dhibee sammuus kan yaalu dhibee warra kaanis yaaluu kan danda'u hospitaalli ni barbaachisa jedhamuun Eekaa Kotobeen gara hojiitti kan dhufe jechuudha. Tajaajila hospitaalicha keessatti kennamu guutummaatti dijitaalessuuf humna nama barateen deeggaramanii xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuus Dr. Magarsaan ibsaniiru. Walumaa galatti naannoo hojjettoota 2,200 ol qaba. Isaan keessatti harki caalaan 750 kan ta'an ogeessota fayyaadha. Sadarkaa ispeeshaalistii fi sab ispeeshaalistiitti hospitaalli keenya ogeessota 95 ol qabateeti amma tajaajila kan kennaa jiru. Tajaajiloota kenninu hundumaa ammayyaa taasisuudhaaf keessumaatii gama dijitaalaayizeeshiniidhaan xiyyeeffannoo itti kennineetu kan hojjetaa jirru.